Ajaa'iba biyya keenyaa guyyarraa guyyatti ajaa'iba waqtii waqtiin dhufee nama ajaa'ibu kan akka laayyottis ajaa'iba kana keessaas bahuun dadhabame har'as dhageennee waan dhageennee qulqulleeffannee akka dhageettii isinii tolutti qabannee dhiyaanneerra. Ajaa'ibni kunis abbaa qabeenyaa guddichaa Oromoo fi Itoophiyaa keessatti ulfaatee nama hunda biratti jaalatamu abbaa miskiinaa jechuun kan beekamu handhuura Oromiyaa biyyattii magaalaa Finfinnee keessatti sanuu hoteela Sharaatan Addis duratti guyyaa adiin miidhaan irraan gahuuf yaaliin taasifame fashalaahuu dhageettanii jirtumoo hin dhageenye? Kan hin dhagahin akka dhageettaniif kan dhageettanii immoo akka sirriitti hubattaniif dhimma kanarratti odeeffannoo sassaabannee oduuwwan birootis qabannee dhiyaanneerraa nu faana turaan affeerraa kenna. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo akkam nagaa jirtu? Nageenyi Rabbii bakkuma isin jirtanitti isinirra haa jiraatu jecha Anolii Global Media irraa oduu guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaanneerraa. Odeeffannoo guyyaa irraa kan isin biraan gahu Antolchaa Huseenii gara odeeffannoo guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaanneetti cehuun duratti tamsaasa idilee guyyaa Anolii Global Media irraa isiniif darbu bifa salphaa taheen argachuuf toora YouTube channel keenyaa subscribe gochuun akkasuma page Facebook keenyaa like gochuun odeeffannoolee biyya keessaaf addunyaalessaa bifa salphaa taheen battaluma gadi dhiifametti argachuu dandeettu. Guyyaa kaleessaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti abbaa qabeenya Oromoo obbo Dinquu Dayyaas irratti yaaliin ajjechaa fi saamichaa gaggeeffame. Yaaliin ajjechaa fi saamichaa obbo Dinquu Dayyaas irratti gaggeeffame kun magaalaa Finfinnee hoteela Sharaatan Addis naannoo eegumsi isaa baay'ee cimaan jirutti. Kun kan nu agarsiisu diinonni keenyaa bakka hundatti wal ijaaranii beekaa, hayyuu, barataa, barsiisaa fi abbootii qabeenya Oromoo balleessuun Oromoo ijaansuuf kutatanii ka'uu isaaniiti. Odeeffannoo marsaa hawaasaa irra deemaa turte obbo Dinquun saamamee jira kan jettu yoo ta'u, AGM dubbii kana qulqulleeffachuuf suduudaan faana dhahee qorataa ture. AGM akka qulqulleeffatetti obbo Dinquun saamameera kan jedhamu soba ta'uyyuu garuu yaaliin irratti gaggeeffamuun dhugaadha. Yaaliin diinota jabaa Oromoo balleessuuf yaalan akkuma arma duraa osoo hin milkaahin fashalaa'ee hafee jira. Wanti Oromoon beekuu qabu yoo jiraate diinni yeroo isaa balleessuu barbaadu mataa kee dhahuun jalqaba. Qabeenya siyaasa uummata tokkoof lafeedha. Abbootiin qabeenyaas uummata isaaniitiif abdiidha. Oromoon keessaa abbootii qabeenyaa milkaanii mul'atan qubaan lakkaahamu. Obbo Dinquu Dayyaasii fi obbo Gamshuu Bayyanaa fakkeenya. Isaan kunuu aggaammii diinaaf saaxilamaa jiru. Torbaan lama dura qabeenya obbo Gamshuu birrii biiliyoona 1 ol ta'utti tilmaamamu naannoo isaanii keessatti barbadeessan. Yeroo nafxanyaan qabeenya Oromoo akkatti barbadeessu qaamni mootummaa Oromoo keessaa bahe ufiin jedhu homaa hin xiinne. OPDO'n kijibaan ganamaaf galgala mataan dhukkubsitu abbootima qabeenya Oromootu tiksuu hin dandeenye. Luynummaa jaraatiin diinni xiqqaaf guddaa keenna ajjeesuu foolataa jira. Abbootiin qabeenya Oromoo daba diina kana sirriitti hubatanii qabeenya keessaniin qabsoo kana tumsuun ulfina keessanii fi ulfina saba keessanii qabsoon argamsiisuu qabdu. Yoo uummanni keessan kabajame qofa isinis kabajamtan waan ta'eef. Mormiin guutuu Oromiyaatti guyyaa sadaffaaf cimee itti fufeera. Mormichi akkuma guyyaa sadiin darbanii gaafii ifaaf mul'atatu irratti dhagahamaa jira. Mormichi guutummaa godinaalee Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa oole. Gaafiin guddaa fi ijoon irra deebiin ka'aa jiru barattoonni naannoo Amaaraa jiran gara naannoo Oromiyaatti atattamaan akka deebi'an kan jedhu yoo ta'u, mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmicha irratti deebii kennuu irra calliinsa filatee jira. Tuffii mootummaan uummatatti agarsiisaa jiru kun biyyattii gara maleetti akka hin oofne hayyoonni yaaddoo isaanii ibsaa jiru. Hiriira guutummaa Oromiyaatti gaggeeffamaa jiruun walqabatee beektonni Oromoo gorsaa fi tarsiimoo qeerroof lafa kaanii jiru. Isas akkatti aanutti waliin dubbifna. Qeerroo keenya mormii irra jirtaniif amma kan barbaadamu rakkoo warri Amaaraa uumaa jiruun walqabatee miidhaa barattoota keenya irra gahaa jiru mormuun mootummaa kana irratti dhiibbaa muddaa gochuudha. Kana keessatti karaa hin cufinaa, gommaa hin gubinaa, namas tahee qabeenya kamuu hin tuqinaa, keessattuu dhaabbilee amantaa akka charchii fi masjiidaa jabeessaa eegaa. Nama mana amantaa keessa dhaabbatee dhagaa isinitti darbu yookiin isin arrabsuu yoo argitan poolisiitti gabaasaa qabsiisa malee ofii gonkumaa hin tuqinaa. Diraamaa jarri bifa kanaan godhu akka isin aartanii mana amantaa isaaniitti aggaamtaniif sana booda amantiin tuqame jiranii siyaasa ittiin tolfachuuf waan ta'eef kiyyoo isaanii keessatti hin kufinaafi.
dhagaas hin darbatina mormii keessan mooraa barnootaa keessattis yookiin alattis bifa naamusa qabuun dhageessisa. Diinni walitti isin buusuuf rafee hin bulu waan ta'eef lootee seentee isin fakkaattee seentee hokkora umtu jabeessaa ofirraa eega. Oromoo beektanuu kan hubannoo dhabiinsaan hokkora godhu gorsaa karaatti deebisaa. Nama isin hin beekne yoo ta'e ammoo qabaa poolisiitti dabarsaa kenna. Waan dheengadda baaletti nu godhan sanirraa barnoota guddaa fudhachuun qabsoo amma irraa qabee nu eegu keessatti of qaraa deema. Nama amantii yookiin kutaa maqaa dhaatee isin qoqqooduun walirratti isin kaasuuf ololu jabeessaa ofirraa eega. Oromoon amantii fi gosaan walitti buusanii ofii bu'aa siyaasaa hammaarrachuun kana booda gongumaa akka hin hojjenne diina barsiisaa abdii murachiisaa jechuun hayyoonni Oromoo yaada bilchaataa fi tarsimoo kana qeerroo Oromoo yeroo ammaa kana mormirra jiraniif dhaamanii jiru. Warshaan biqilaa sallaa oomisha hanqina garbuu irratti isa mudachaa ture furachuuf qonnaan bultoota aanaalee godina Arsii 13 waliin hojjechaa jira jedhe. Qonnaan bultoonni aanaa Digaluu fi Xiijoo oomisha garbuu biiraaf ta'uu karaa waldaalee bu'uura isaaniitiin yuuniyeenitti gurgurachaa jirra jedhan. Warshaan biqilaa sallaa waggaatti garbuu biiraa kuntaala 600 qonnaan bultoota aanaalee godinoota Arsii fi Baaleetirraa oomishanirraa argaman biqilchuun warshaalee biraatiif dhiyeessa. Hanqina oomisha bara darbee qunnamee furuuf godina Arsii aanaalee 13 garbuu biiraa oomisha beekaman waliin walitti dhiheenyaan hojjechaa akka jiran hojii gaggeessan warshaa biqilaa sallaa obbo Abarraa Mokonnan himanii jiru. Qonnaan bultoonni galteewwan qonnaa kanneen akka qorichaa fi xaa'oodhaaf fayyadamaniif birrii miiliyoona 56 ramadamuus himanii jiru. Qonnaan bultoonni garbuu biiraa kilaasteraan akka oomishan godhamuu isaatiin callaan garbuu kuntaala miiliyoona 1 ol akka abdatamu itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Arsii obbo Abbabuu Waaqoo dubbatanii jiru. Barattoonni godina Baalee aanaa Gaasaraa fi Goobbaa sibiilota tajaajila alaan ta'anirraa qaama konkolaataa fi bajaajii kalaqan sadarkaa federaalaatti badhaasa garaagaraa argatan. Barattoonni magaalaa Gaasaraa mana barumsa sadarkaa lammaffaa Naqqee Nagahoo fi sadarkaa lammaffaa Goobbaa konkolaataa manaa fi bajaajii kalaquun sadarkaa federaalaatti tokkoffaa bahan beekamtii fi badhaasa argatan. Sirna badhaasa kalaqa saayinsii fi teeknooloojii sadarkaa federaalaatti qophaa'een badhaasa laaptooppii mallaqaa fi beekamtii argachuu isaanii itti gaafatamaan waajjira barnoota godina Baalee obbo Gosaa Gizaa'uu himan. Barataa Saafii Adam aanaa Gaasaraarraa Firaa'ol Zawdee fi Barakat Haayiluu kaka'umsaa fi dandeettii waa kalaquu qabaniin meeshaalee sibiila garaagaraa tajaajilaan ala ta'an walitti qabuun faayidaa kalaqaaf oolchan. Deeggarsi yaadaa fi ogeeyyota barnootaa fi barsiisota hamilee itti horuus dubbatan. Dandeettii kalaqa isaaniif beekamtii kennuun deeggarsa yaadaan jajjabeessaa hamilee isaanii cimsuuf kan hojjetu ta'uu waajjirri barnoota godinichaa beeksiseera. Atileet Siifan Hassan atileetota kaadhimamtoota xumuraa 5 badhaasa atileetii cimtuu atileetiksii addunyaa bara 2019 keessatti ramadamte. Waldichi torbee lama dura koorniyaa lameeniin atileetota 10 filachuun ni yaadatama. Kaleessaa eegaluun kaadhimamtoota xumuraa 5 beeksisee jira. Kaadhimamtoota xumuraa dubartoota beeksifamaniin bara gaarii kan dabarsite Siifan Hassan keessatti argamti. Dhalootaan Oromoo taatee Neezerlaandiifis kan fiigdu Siifan bara 2019 xumuramuuf jiru kana injifannoowwaniin dabaaluun goolabde. Shaampiyoona atileetiksii addunyaa ji'a lama dura Doohaatti xumuramee meetira 10,000 fi 1,500 Neezerlaandiif meedaaliyaa warqii 2 argamsiiftee jirti. Daayimandii liigii bara 2019 fageenya meetiraa 5,000 fi 1,500 badhaasa daayimandii fi mallaqa qophaa'ee dhuunfattee jirti. Fageenya maayilii tokko Monaakootti fiigdeen daqiiqaa 4 fi sekondii 12.33 xumuruun riikardii addunyaa waggoota 23 ture fooyyessitee jirti. Injifannoowwan Siifan galmeessite kunneen barana badhaasa waldichaa qophaa'ee fudhachuu akka dandeettu tilmaamameera. Badhaasichi 23 bara 2019 Faransi magaalaa Monokootti kennama. Ji'oota muraasa dura lammiin Keeniyaa tokko dhokatee dirree xiyyaara idil addunyaa Jomo Kenyaattaa keessa dalagurraa xiyyaara keessa seenuun gara Laandan osoo bararuu xiyyaara keessaa kufee du'uu isiniif gabaasuun kennaa ni yaadatama. Eenyummaan lammii Keeniyaa kun baatiiwwan muraasa dura Laandanitti xiyyaararraa kufee du'ee kan qorannaa yeroo dheeraa booda beekame. Namni Laandanitti xiyyaararraa kufee ture kun maqaan isaa Paawul Maayansii akka jedhamu gaazexeessonni dhimmicha qorataa turan ifoomsan.
Aangaa'onni garuu hanga ammaatti maqaa isaa hin mirkaneessine. Namni kun jaalallee isaa gana 29 erga ji'a caamsaa jalaa baddee booda faana bu'ee hordofaa ture. Jaalalleewwan lamaan kunniin duraan daandii xayyaara idil addunyaa Joomoo Keeniyaataa qulqulleessuu irratti bobba'anii akka hojjetaa turan gabaasichi himeera. Paahul nama gaarii ture jechuun Sky Newsitti himte. Jaalalleen isaa eenyummaan ishee akka ifa ta'uu hin barbaanne. Nama amala namaan walii galuu qabu ture. Haalli isaa natti tola ture. Guyyaa tokko akka maatii godhannu walii gallee turres jetti jaalalleen isaa tuni. Jiraatan UK bakka qaamni isaa itti kufe tokko akkas jechuun BBCtti himee ture. Sababni qaamni isaa hin miidhamneef cabbii dhoksaa waan tureef jedheera. Poolisiin UK ammoo Paahul yeroo qaamni isaa kutaa xiyyaara korojoon bishaanii fi nyaanni itti argamu keessaa darbamu du'e jedhe. Egaan daawwattoota hordoftoota keenyaa kabajamoo oduun guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaannee kanuma bor sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.